akkasin anana dhageeffatan beekasini viidiyoo hojjechuun barbaada sinii gale waan nun dabarsine isin akkasin dabarsan hin barbaadu'an nun waan baay'ee dabarsine warri turre as keessa ituun beekin waan baay'ee amma kan sa'aatii 20 firooji hojjetee maal godhe abbaa manaadhaan sananaa godhi kana nun godhi jettee biritti guurtu baay'ee jirti isa garuu sinirratti akka ta'uun barbaadu'an warri kanaan duraa godhan isinis akkasin gootan hin barbaadu warra haaraa dhufe gorsuun barbaada daa'imoota ijoollee waggaa 15 waggaa 16 biyya arabaa dhufa jaalallee qabatanii dhufu way heerumanii ijoollee qabatanii dhufu waan meeqaan dhufu way maatii ergataa dhaqeen hojjedhu birrinuu ergi jedhanii isin irratti hojjechuun barbaada tiktook irratti keessumaa isinii kan hojjedhan arabiffa sinan barsiisaa haala jireenyaa isinitti himaa kaleessa nuun isa nuun dabarsinee dhufne akkasin dabarsan hin barbaadu kaleessa dheengaddanuu warras turre qullaan keenya baay'ee gadhiifame sinii galee qullaan keenya baay'ee gadhiifame hankoon gadhiifame malee kan intala oromoo baay'ee gadhiifame ani maalidha oromoodha mini ani oromoodha keessa oromoo jedhamne waamamna viidiyoo sanarratti isa akkasin gootan hin barbaadu isa nuun dabarsine isin akkasin hin dabarsin hin barbaada jinjanaa jinjanaan onlaayinii dhumni isaa qaama qullaa walitti erguudha namni isin fuudhuun jiru 100% isin irratti hojjechuun ani irra caalaa kana hojjechuu barbaadu ijoollee biyya arabaa dheeyyuu ijoollee warra haaraa biyyarraa dhufan irratti hojjechuun barbaada birrii keessan kanatti dhiiranna jaalatattanis farankaa cabaa tokko birrii keessan eenyuttuun ergiina akkaawuntii keessan irratti akkasin guuttattan hawwi kana nuun jetteetta guyyaa tokko akkasin naan jettanan barbaadaan ani isinin jajjabeessuun barbaada isinin afaan arabiifaa barsiise waa'ee jireenyaa isinitti hime waan nuun keessa dabarre isin akkasin hin goone isin eeguun barbaada warra haaraa biyyoota arabaa dhufe jechuudha innaa nuun kan goone sirrii miti dhugaadha nuun jireenya hamaa keessa dabarre yeroo nan keessanii yeroo bareedaadha yeroo sooshaal miidiyaan jirudha yeroon keessanii yeroon keenya akkoo yoonii maanyaa liyaa ijoollee 3-4 caalaa namni viidiyoo waraabuun jiru namni immoo ijoollee biyya arabaa gorsuun turre yeroo sana baay'ee kiiloon keenya ol kaafne maal jennee maraanne nuun waan miidha keessa dabarsite isa isin akkasin dabarsan hin barbaadu isiniin gorsuun barbaada baay'ina warra haaraa dhufe jechuudha innaa isin irratti hojjechuun barbaada yoo rabbi na gargaare nuuni tuun beekinis tubeennus waan baay'ee balleessineerra yeroon kontiraataan kwaatarii waggaa 19 umriin ko ini kun narra jiraan jana Jermani jana di Arab keessa kan dhufe adufu jedhee numa jana gurra kana laafate isa nari da fode juju fodaadha akkasatti teessanii warra jara murtaan ani waan jana argeebi isa ri fayyadu moota wadaameen kan isin arrabsuuf kanaaf ani jana tokko tineeronni Ameerikaan dheeraa jana kanan Jermani Australia da keran dai Canada sini gale UK keessa baay'ee Germany dhufe Australia hali madaamin ko yuratte tech sarbiyu kun mo biyaro kutama to Norway lidera jinjara da dole ne ga musirki lambar litembe namni na fuudhe tokko yunjiru kisara afani na sau bicha kisara faayidaa qabne tudi nama kasare jechuun nama taa'ee dhiira jarjaru bijaara baage simfu dala jala muree sitti yoo inni se fuudhe ani maraatu dhugaara ani maraatu la gisarata ay kana na sau sobata jedhiyaad yoo inni se fuudhe inni Itoophiyaa jiru magaa viidiyoo kana miira keessa galeetiin waraabe dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha viidiyoo waa'ee abbaa manaatiif haadha manaa iftoomina barbaachisa jedhu irratti waraabe san irratti viidiyoo san argitee miceyyoon takkanaaf barreessite jechuudha maal jetti anin bar viidiyoo kan kee jala deemeetiin laalaatiin ture so heerumeetiin ture abbaa manaa kiyyaa wajjin adda baheetiin jira sababni adda baaneef immoo qaamni kiyya yeroo abbaa manaa kiyyaan wajjin fedhii foonii raawwannu waan dhukkubuuf adda baaneenaan jette kanarratti gaafii gaafadheeni maaliif adda baatarree yaalamuu qabdaa malee akkamitti otoo yaalamin cadhistee abbaa manaa keetiin adda baata jennaaniin doktora biras dhaqee ilaalamuu saalfadhee qaama kiyya doktorri akka argu waan hin barbaanneef naan jette jechuudha akkuma komentii irratti argitan kanneen so asirratti maalin hubadhe yeroo guddannu biyya keenyatti aadaa keenya duuba deebi'ee yeroo yaadadhu shamarreen takka fedhii fi baastee dubbachuun
waa baay'ee irratti safuudha jedhaa waan guddatamnee fi safuun kunini kamtu waan sirrii fi waan sirrii hin taane otoo adda hin baafatin guddachuun kenna hangana akka ilma namaa tokkottu ilma namaa ta'uu kennaayyuu hanga ofitti qaanfannu irraan nu gahee jiraa edaa ka jedhutu natti dhagahame. Namni tokko doktorarraa yookaan abbaa manaa kee irraa saalfatte jechuun uumama ilma namaa ta'uu kennatti akka saalfannetti ilaalama jechuudha. Maal jennaan doktorri sunis nama akka nuuti abbaan manaa kenna uffata kenna jechuudha. Stiil isaan kanniin akkasitti ni saalfanna yoo ta'e dhugatti aadaan nuti qabnu aadaa akkamiiti ka jedhutuyyuu baay'ee tokko natti dhagahame jechuudha. Iftoominni maatii irraa jalqabee hanga bultiititti hin jiru dhugaa dubbachuuf akka itti guddanne biyya keenya keessa jechuudha. Shamarreen takka yeroo heerumaaf dhihaattu akka aadaa biraatti yookaan biyya biraatti dursa ka mari'achiisu haadha isiiti. Waa baay'ee wanti waliin mari'attu haadha isiiti jechuudha. Especially waan akkanaa kanniin maal jennaan haadharraa waa baay'ee barti shamarran waan ta'eef ilmis abbaa irraa bara. Uumamni wal fakkaata waan ta'eef. Kanaafi sadarkaan maatiin ijoollee ofii shamaraa takka yeroo xuriin laguu itti dhufu, yeroo dahuudhaaf deemtu, yeroo dhukkubbiin maatsaniidhaa garagaraa itti dhagahamu, maatii isii mariisisu, haadha isii mariisisu, haati finna mariisisu baay'ee gadaanaadha biyya keenya keessatti. Kanumarraa kaka'eetiin jedhe micayyoon tun sadarkaa kanarra gahuu geette, uf jibbuu geette, ammas jette hattaa obboleettii tiyya even obboleettii tiyya waliin dhaladhetti himee hin beeku. Viidiyoo kan kee kana dhageeffadhee viidiyoo kan kee kanarratti akka dubbadhu ta'ee jette. Isheen amma manas digdee jirti. Fayyaa ofiitis hin yaalanne sababa doktorri akka qaama isii hin argine barbaadduuf jechuudha. Kanaaf mee hundi keessanuyyuu namoonni akkanaa soosaayitii keenya keessa nama ammaan tana nama tokko malee nama miliyoona tokko ol ta'uu danda'a jechuudha. Hangana uumama keenyatti qaanfanna. Aadaan nuti hordofnu baay'een isaa kasilaa dhiisuu qabnu baay'een kan miidhutu akka jiruu fi namni tokko waan fedhii ofii baasee dubbachuu akka danda'u shamarri takkas dhiirri takkas waan isaan miidhuuf waan isaan hin miine akka adda baafatuuf waan safuu hin taaneef waan safuu ta'e akka adda baafatuuf ammallee gama amantaa keennaatiif gamni safuu kennaa baay'ee tokko wal'aa amantaan kenna iftoomina iftoomina barsiisa haqa barsiisa garuu gama aadaa kennaatitti yoo deebine faallaa sanii aadaan kenna cunqursaa fi waan silaa hin saalfanne saalfadhaa jechuu fi waan faallaa sanii ta'e waan miidhaa namarraan gahu baay'ee of keessaa qaba aadaan kenna jechuudha. Kanaaf amantaa kennas barachuu qofa ontoo hin taane gara hojiititti jijjiiraa jirraa kama dhagayaa jirru itti hojjetaa jirraa ka barate hoo hagam ol baaseeti waan safuu ta'eef waan hin taane waan amantaan dhorguuf waan amantaan hin dhorgine adda baaseetiin ummata kanaaf sheer godhaa jira waan jedhu irratti otoo sirriitti xiyyeeffannee yaada waliif qoonnee jedheetiin yaada hundi keessanuu yaada qabdammee aadaa safuu keenya kanarratti namummaa ilma namaa taanee uumamuu keenyatti saalfachuu kanarraa kaka'e haga bultii diiguu fi rakkoon hagana nurra gahu namoonni hedduun akka jiran barree yaada qabnu akka gorsaatitti micayyoo tanaafis ta'e ummata isii fakkaatan baay'ee waan jiraniif yaada akka komentii irratti keettaniifin barbaada isiinis kanuma na gaafattee jechuudha anis yaada kana ummata biraan ni gaha ammallee yoo ati biraan geette anis yaada ummata nan ilaala jettee jirti waan ta'eef yaada qabdan hundi keessanuu komentii irra kaayaa fi viidiyoo kana immoo nama hedduu bira akka ga'ee namni irraa fayyadamuuf namni irraa baratu godhuu qabdan jechuudha. Kana callaadhaa miti dhiirris ni jiran haadha manaatiyya gammachiisuu hin danda'u. Kanaaf hanqina waan qabuuf hanqina kiyya san dhaqee doktorri akka baru waan hin barbaanneef haadha manaatiyyas dhiisee jireenya kiyyas dhiisee kophatti bahee namarraa dhoffadhee cinqamee booyaa jiraadhaa ka jedhantu jiran jechuudha. Kana hundaa wal qabsiiftanii yaada qabdan meenuuf kaayaa isiniin jenna hedduu galatoomaa viidiyoo kana waliif sheer godhaa.
balaa intalli tun itti tumamte sinitti mana dhaggeeffadha. Dubartoonni keenya tokko tokkorraan barataa waan ta'eef jechuudha. Intalli kun abbaan manaa ishii bilbila jijjiiree sagalee jijjiireet janajjaneet sagaagaltuu baalagee dubartii dhiira biraati jettee bakka itti walii qaxarassan abbaa manaa ishee bira uffattee diddibattee shittoo nafannafattee dhiira biraa seetee bara sagaagaluu deemti dirsaratti bara gaafa bira geessu qacama abbaan manaa ishee. Dhiironni keenya likkii jirtan amma naa taatanii jirtan ana. Ani gara kootiin abbaa manaa koorratti sagaagalu du'in argama malee jechuudha. Akkana nikkicha. An dhiirayyuu nagaan gaafadhu isin jechaa jira sa'aatii ammaa kana. Dhattee qabee cicciree zayitii sirra ganna ga'ee rabbi. Zayita danfisee sirra jissaa. Zayitii miti oduu ruuhii ishee baaste. Abiibi diqaalaa sitti fuutee galti. Bashitaa sitti fuutee galti. Isinitti taatu ijoollee dhiiraa keenya. I love ijoollee dhiiraa. Hojjaa gaarii jammartan tanaa. Godhaa fi dubartoota sagaagaltuu baalagee. Mee dhirsa qabdi maaltu natti hanqateettee zuurti. Dhiirri tokko yoo isin hin taane hiikaa hin wasa kaayinaa please.